Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka nama qansiraa yookaan oolmaa guyyaa dalaguutti simmintoo yoo bukeessan fuula miidiyaa irratti mul'ataniiti jiru. Maaltu simmintoo isaan bukeessaa waan jedhu laallaa nagaas irraanfannee nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha eejimarraa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Hussein Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa keessatti odeeffannoo mata duree irratti isin xuyne Shimallis Abdiisaa simmintoo bukeessaa ooluu fi akkasuma odeeffannoowwan biraas qabannee dhufneetii jirra. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan eejimarraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Namooti hedduun akka qoosaatti social media irratti guyyaa irraa ajandaa godhatanii kan itti qoosaa turan pirezidaantichi hojii isaa malu argateera jechuudhaan yoo qoosan mul'ataniiti jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa suuraa inni osoo simmintoo bukeessuun kaafame miidiyaa faana OBN fi kanneen kana fakkaatan mul'ataniiti jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa ol aanoo wajji wal gahuudhaan qondaaltonni mootummaa Oromiyaa isa marsanii kaameraan immoo fuula gama isaa deeffatee namni tokko bishaan buusaa fi isaa fi immoo waa'illi isaa yeroo simmintoo bukeessan mul'ataniiti jiru. Simmintoo maaliif bukeessan jedhanii namooti hedduun immoo gaafii waan kana kaasaatii jiru. Namooti hedduun immoo Shimallis amma hojii isaa malu argate jechuudhaan itti qoosan. Garuu dhugaan jiru Shimallis Abdiisaa simmintoo kan bukeessee akka itti aanu kana kan hagammaa isiniif dhiyeessine qoosaa fi namoonni Shimallis morman kallattii hamilee isaa ittiin tokkodhaaf godhanidha. Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ijaarsa mana barumsa oolmaa daa'immanii bu'uuraa boruu magaalaa Mojoo eegalchiise. Bu'uuraa boruu eegalchiisuudhaaf Shimallis Abdiisaa yeroo waan kana achi dhaqeetiin daawwatutti simmintoo bukeessuudhaan warra achi keessaa hojjetu yoo gargaaru mul'ateeti jira. Kun waan gaarii nama jajjabeessuu fi mootummaa aantummaa uummataa dhugaan qabu ta'uu agarsiisa jechuudhaan warri mootummaa kana deeggaru yaada isaanii kennaatii jiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ijaarsa mana barumsa oolmaa daa'immanii bu'uuraa boruu magaalaa Mojoo eegalchiisan. Magaalaa Mojootti pirojektoonni bu'uuraalee misoomaa gurguddoon bara kanaa hojjetamuun marsaa lamaaf eebbaaf qaqqabanis ni eebbifamu jedhameeti jira. Pirojektoonni kunneenis gamoo abbaa darbii 3G+3 mana barnootaa faanaa sadarkaa tokkoffaa, mana barnootaa ifaa boruu kolbaa goddee sadarkaa lammaffaa, ibsaa daandirraa iddoo magariisummaa magaalattiiti. Bara kana akka bulchiinsa magaalaa Mojootti pirojektoonni bu'uuraalee misoomaa 52 baasii birrii miliyoona 200 fi miliyoona 43 oliin ijaaraman xumuramanii tajaajilaaf qophii ta'uu ragaan waajjira pirezidaantii naannichaa irraa argame ni mul'isa. Egaa taatee kana jalatti namooti hedduun Shimallis Abdiisaa qeequuf yaalaniyyuu warri mootummaa kana deeggaru immoo Shimallis bifa kanaan gadi bu'ee simmintoo bukeessee warra hojjetan gargaaruun gaarummaa isaa mul'isa jedhaniiti jiru. Namooti biraan mootuu simmintichi eessaa fuudhan isa uumannoo rakkachaa jira jechuudhaan haasawaa kaleessa waa'ee simmintootii wal qabatee Dr. Abiy Ahmad paarlamaa irratti haasaysaniin wal bira qabanii isin eessaa fuutan uummanni rakkataa warri jedhanis baay'eedha. Odeeffannoon gama kanaan jiru kanuma. Odeeffannoo gama biraatiin kirkira lafaa baay'ee gadaanaa ta'een uummanni buqqa'uun dogongora jedhameeti jira. Kirkira lafaa baay'ee gadaanaa ta'ee uummanni qeerraa buqqa'uun dogongora jedhe Yuunivarsiitiin Finfinnee. Godina Arsii aanaa Zuwaayii Dugdaa ganda Biitee jedhamutti torbee darbe kana sababa mallattoon kirkira lafaa mul'ate jedhuun abbootiin warraa 265 maatiin 12 caalu ta'an qe'ee isaanii dhiisanii godaanan. Bulchaan aanichaa obbo Jamaal Abbaas akka himanitti ganda kanatti sababa mallattoon kirkira lafaa mul'ateef sodaadhaan maatiin kun gara biraatti akka godaanan ta'eera jedhan.
Mallattoon kirkira lafaa kuni gandichatti galgala mul'achaa akka turee fi namoonni kunneen yeroo ammaa manneen barnootaa keessaa qubatanii jiraachuu eeran. Namoonni kunneen erga mana isaanii gadhiisanii ba'anii torbee tokko guuteeras jedhameeti jira. Dhimma kanarratti kan dubbisnee Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayirektarri Ji'ooloojii, Astiroonoomii fi qorannoo hawaa akkasumas qorataan kirkira lafaa Profeesar Attaalay Ayyaalaa odeeffannoo kana naannicharraa dhaga'uu himan. Ta'us kirkirri lafaa jedhame kun meeshaa kirkira lafaa biyyattii keessatti uumamee galmeessuu bira kan hin geenye fi akka hin galmoofne ibsan. Kirkira lafaa jedhamu kun meeshaa kirkira lafaa galmeessuu irratti hin mul'anne. Kana jechuun kirkirri lafaa bakkichatti kan uumamne jechuu miti. Kun kan uumame kun reektara iskeelii 3 gadii fi baay'ee gadi aanaadha jechuun himan. Maashinni kirkira lafaa galmeessuu fi dhaabbatee jiru kirkira lafaa kutaa Itoophiyaa kamuu keessatti uumame kan galmeessuu danda'u akka ta'es eeran. Sodaa kirkira lafaatiin aanaa Zawaay dugdaatti uummanni qeerraa buqqa'uu dhagaheera kan jedhan Profeesar Attaalay murtee dogongoraatis jedhaniiti jiru. Warra wanti akkanaa uumamuu odeeffannoon biraa gaafatamuu qaba. Sadarkaan isaa hammami kan jedhu malee wannuma kirkira lafaa uumameef namni buqqa'uu hin qabus jedhanii kana bakka kanaatti uumames tasuma waan buqqaatiif geessisu hin turre jedhaniiti jiru. Kirkira lafaa jedhame kunis baay'ee gadaanaa fi yaaddessaa waan hin taaneefis uummanni buqqa'ee sodaa malee qe'ee isaatti deebi'uu akka danda'us eeraniiti jiru. Odeeffannoo keenya gama biraatiin immoo loltoonni Afgaanistaan waraana jalaa dheessanii biyya ollaatti baqatan. Lola loltoota mootummaa fi hidhattoota Taalibaan gidduutti ammaatee hordofee loltoonni Afgaanistaan 1000 ol ta'an biyya ollaa Tijikistaanitti dheessuu qondaaltonni biyyattii himan. Loltoonni kun kan dheessan lubbuu isaanii baraaruu fi jechuun eegdonni daangaa Taajikistaan ibsaniiti jiru. Torbaanota dhiyoon asitti Afgaanistaan keessatti Taalibaan haleellaa cimsuun lafa to'atee bal'ifachuu hordofee muddamni ammaateeti jira. Walitti bu'iinsi kunis kan ammaatee battala neetoon ergamaa waraanaa ganna 20 biyyattii keessatti qabaachaa ture goolabetti. Loltoonni biyyoota biroo Afgaanistaan keessa turan fulbaana dhufuu dursanii biyyattii keessaa ba'uuf qophaa'uu hordofee waraanni Afgaanistaan diigamuu mala yaaddoo jedhu uumeeti jira. Ameerikaa fi michiiwwan ishee naatoo keessaa jiran waliigaltee Taalibaan wajjin galan keessatti loltoonni hunda biyyattii keessaa baasuuf waliigalan. Deebii kanammoo Taalibaan gartuun hidhattoota Al-Qaayidaa yookaan finxaaliyyee Afgaanistaan keessaa akka hin sochoone dhorkuu qaba. Haa ta'u malee Taalibaan humnoota Afgaanistaan wajjin wal waraanuu dhiisuuf waliigaltee irra hin geenye. Taalibaan yeroo ammaa kanatti qaama biyyattii harka 3 keessaa tokko to'ateedha. Lammiileen biyyattii muraasni yeroo isaaniif yaaddessaa ta'uu dubbatan. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghaniin garuu gama isaaniitiin loltoonni biyyattii hidhattoota kana qolachuuf ga'umsa qabaachuu kaasan. Loltoonni Afgaan lola jalaa miliqan kan isaanii kolagaltummaa Paakistaan Uzbekistaanitti gaafachuun himameeti jira. Odeeffannoo kennaa irraa maahiitiin Naayijeriyaatti hidhattoonni barattoota nasrootaa fi daa'imman wallaansarra turan butan. Haleellaa dilbata ganama jiddugala wallaansaa daranyoo sombaatti dhukkuba juzaamaa biyyaalessaa kan Zariyatti argamu keessa raawwatameen daa'immanii fi nasroota dabalatee namoonni 8 butamuu poolisiin naannichaa beeksise. Haa ta'u malee gabaasaaleen baay'inni namoota garee kanaan butaman kanaan ol jechaati jiru. Gama biraan ammoo achuma kaaba lixa biyyattii bulchiinsa Kaaduunaa keessatti barattoonni mana barnoota sadarkaa lammaffaa Beetal kan qabeenyummaan isaa kan waldaa Paapaatistii ta'e hedduun wiixata ganama butamuun gaafatame. Bulchiinsi Kaaduunaatti dura taa'an waldaa kiristaanaa Naayijeriyaa lubni Joon Joosef Hayaapaa akka jedhanitti namoonni barnooticha keessa barattoonni 180 turuuf ammatti 20 qofti jiraachuu himuun kan hafan hundi butamuu yookaan baqachuu akka hin baramne himaniiti jiru. Haleellaa wal fakkaatuun bulchiinsuma keessatti fageenya daqiiqaa 30 irratti ture guyyaa dilbataa narsoota daa'immanii fi humnootii nagaa irratti magaalaa Zariyaatti raawwatetti kan ture.
dhiyeenya kanas mallaqa gaafachuuf jecha manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan irraa akkasumas barattoonni butamuun gabaafameetii ture. Poolisiin akka jedhutti hidhattoonni kunneen garee yakkaa akka biyyattii garee shiftootaa jedhamanii fi magaalattii keessatti buufata poolisii irraa haleellaa bananiin osoo isaan walitti dhukaasaa jiranuu ture gareen gara biraa hospitaalicha irratti haleellaa kan raawwate. Haleellaan buufata poolisii irratti raawwatamee tures wayita garee kana kutaa hojjettoota wirtuu fayyaa irratti miidhaa qaqqabsiisan xiyyeeffannaa geeddarachiisuuf kan raawwatamedha jedha jiraatan AFP'n dubbisee tokko. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo narraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agaluutti nagaan nuuf tura.